Ashama akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii Abbu Shaappituu. Akkaataa daataa itti qusannu bilbilli keessan daataa yoosuu fixaa isin rakkisa ta'e haala kamiin akka daataa nuuf qusatu haala kamiin sirreeffanna ka jedhu isiniif qabadhee dhufe. Play Store jala seenuudhaan Play Store jala seenne booda haala kanaan nuuf fida. Mallattoo profaayila keenyaa kanarratti yeroo tokko tokkoodhaan haala kanaan nuuf baasa. Gar jalaa kanatti isa setting isa jedhu kanarratti yeroo tokko ni tuyna. Haala kanaan nuuf baasa. Network permission isa jedhu kana isa irratti yeroo tokko tokkoodhaan haala kanaan nuuf baasa. App download permission isa jedhu kana isa irratti yeroo tokko tokkoodhaan kana sadan kana keessa kamirraa akka godhachuu qabnu. Isa jalqabaa kanarratti odeeffanne yeroo nuti daataa bannu ofii isaatii aappiiwwan garaagaraa daawunlood godhee daataa keenya nu jalaa fixa jechuudha. Isa lammaffaa kanarra godhanne yeroo nuti bakka Wi-Fi jirru ofii isaatii daawunlood godha jechuudha. Kanaafuu isa lammaffaa kana filanna jechuudha as keessatti. Inni itti aanu auto update apps isa jedhu kana isa irratti yeroo tokko tokkoodhaan haala kanaan nuuf eeganuu baasee booda isa sadan kana keessaa isa jalqabaa kanarra yoo kaawwanne yeroo nuti daataa bannu ofii isaatii aappiiwwan garaagaraa update gochuudhaan mallaqa nu harkaa nyaata jechuudha. Inni lammaffaa kun yeroo bakka Wi-Fi jiru ofii isaatii update godha jechuudha. Inni sadaffaa kun yoo isin update gochuun barbaadin isa sadaffaa kanarra kaawwattanii yeroo update gochuun barbaadin yeroo update gochuu barbaadan qofa bakka Wi-Fi jiraattan Wi-Fi irratti bakka daataa yoo barbaadan daataa irratti deeffattan yeroo update gochuu barbaadan jechuudha. Kanaafuu isa sadaffaa kanarratti deeffattanii ofii isaatii akka update hin goone jechuudha. Inni itti aanu auto play videos isa jedhu kana isa irratti yeroo tokko tokkoodhaan haala kanaan isiniif baasa. Inni jalqabaa kun auto play videos jedha. Ofii isaatiin yeroo fakkeenyaaf Facebook keessa seentan yeroo YouTube keessa seentan ofii isaatii viidiyoo odoo irratti hin tuqin ofii isaatii play godhee taphachiisa. Inni lammaffaa kun yeroo bakka Wi-Fi jirtan ofii isaatii taphachiisa. Inni sadaffaa kun yeroo isin irratti hin tuqin fedhii keessaniin alatti play ta'ee ofiin hin taphatu jechuudha. Isa sadaffaa kanarratti deeffannaa jechuudha as keessattis. Inni itti aanu duuba deebinee setting keessa seenna. Setting keessa seenuudhaan kunoo jalqaba irratti connection jedhu kanarratti yeroo tokko ni tuyna. Data usage isa jedhu kana yeroo tokko irratti tuquudhaan haala kanaan isiniif baasa. Data saver isa jedhu kana haala kanaan on ta'uu qaba. Yoo akkanatti off ta'ee jiraate isa kana on godhu haala kanaan bilbilli keessan daataa akka isiniif qusatu taasisuu dandeettu jechuudha. Viidiyoon irra isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Like, subscribe, share gochuun dagatina. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti